Team 2 akkam nagaa jirtu hordoftoonni Team 2 baga nagaan gara YouTube keessan jaalatama Team 2 bitti nagaan dhuftan isiniin jecha wantoota akka WhatsApp, Telegram, Imo fi Viber fi Messenger yeroo fayyadamnu yeroo seeraan hin fayyadamin silkiin keenya nurra guutamuudhaan akkasumas storage keenyas nurra dhiphachuu danda'a akkasumas daataan keenyas nurra bakki isa qabamuu danda'a. Kanammoo akkamiin akka rakkoo kana bira furuu dandeenyu isin agarsiisa. Akka na hordoftan isiniin jedha. Hordofa isiniin jedha. YouTube keenya subscribe godha. Telegram irraa sarjamara Telegram kaayada isiniin tuqna. Telegram tuqxe achi booda sarara sadeen karaa harka bitaa jiru sun tuqxe achi booda karaa gadi deemtee setting kaayada irratti tuqxaa jechuudha. Setting harka tuqxee booda wantoota gartee fedhii ofiitiin jechuun osoo atin jaalatin ufumaan osoo quba hin qabne download ta'uudhaan storage keenyarraa qabatan balleessuudhaaf data and storage kee kan tuqna achi booda wanni nu dhufu fakkeenyaaf disk and network fa ka jedhu disk and network usage fa kan dhufu agam tokko memory keen fayyadamne irraa kan jedhu akkasumas storage fi data illee agam takka fayyadamne kan jedhu kan nu agarsiisudha jechuudha. Storage usage kan jedhame fakkeenyaaf sana agarsiisudha jechuudha. Data nuti fayyadam memory nuti fayyadamne akkamiin manage godhuu dandeenya kan jedhudha. Akkasitti storage manage yoo ta'e kan nu dhufu kan Telegram yeroo fayyadamtan storage media jechuun Telegram yoo fayyadamtan wantoota garaagaraa viidiyoo fi wantoota garaagaraa photos ta'e namni sanii arge fedhii keessaniin alatti deebi'aa kinni gallery keessan irratti silkii keessan sanarraa cinqine gubbaa jiru keep media kaayada sun hin tuqaasna jechuudha. Keep media jechuun data garaagaraa kana yeroo hagamiif yeroo hanga meeqaatti haga inni silkii kee irra taa barbaada kan jedhudha. Ka jalqaba 3 days ka jedhudha. Guyyoota 1 week ka jedhu jira 1 month fi forever kan jedhu jira. Jechuun alleen daataan kun haga yoomii sirkee jechuu barbaadan osoo hin jenne as keessa akka feetan filachuu dandeettu jechuudha. Akka kiyyaatti garuu akkaan isan gorsutti kaawwaa manzil kan isanii filadhaa jechuudha. Agji tokko booda ufumaanuun bada memooriin kennaa qulqulloo nu ta'a akkasumas space illee guddaa argannaa jechuudha. Agji tokko jechuudha. Angaruu ka isan gorsu ka ji'a tokko sunidha waan manzidha. Isan ammoo feetan ammoo ka feetan harka jechuu dandeettu tan forever illee harka jechuu dandeettu. Ka ittaan ammoo clear cache kanarra jechuudha. Clear cache jechuun clear cache kan jettu xani clear cache kan jedhu photo voice or video other files kan godhun dhufu kan clear yoo jettan fakkeenyaaf clear ka jedhu kan yoo tuqxani daataan kun yookiin wannoonni hin barbaachifnu kun martinu clear ta'a jechuudha. Ni badaa jechuudha. Clear cache goone marti san badaa jechuudha. Akkasiin space keen fuula wayiin arganna jechuudha. Ka ittaan ammoo local database ka jedhu kana local database kan jedhu kun ammoo wantoota kana clear yoo goonisallee space gahaa argannaa jechuudha. Bakkeedhee waan gad deebi'u kanneen ta'an ammoo mobile data usage, wifi usage, roaming data usage agamta akka fayyadamne kan nu agarsiisudha. Kana wanni nu sirreessin hin jirudha jechuudha asirratti. Jalaan garuu auto download media ka jedhu kan irratti wifi yeroo jiru yookiin data yeroo bannu waan tokko osoo fedhii keenya alatti directly jechuudha. Kallattiidhaan download godhee memory keenya irratti waan akka photo, voice, media, video message fi faayiloota garaagaraa kan eeyyam keenya irratti kallattiidhaan upload godhuudhaan silkii keenya irraa guutaa akkasumas daataas osoo nu hin qabne nurra nyaataa jechuudha. Atu download kan fedhii keenyaan gisee irra kaafna jechuudha. Akka inni download fedhii isaatiin hin taane yookaan ammoo wanta namni biraan nu ergee jiraate ofii keenya seennee laaluu dandeenya jechuudha. Akka kiyyatti ammoo warri silkii isarra guutamuudhaan isan rakkisamoo kan ofirra of godha. Warri garuu space guddaa qabna jettanii abeetan feetan irra kaafachuu dandeettanii jechuudha. Kana fakkaata. Yeroo iskana ooni koone yeroo data yookiin wifi argatu yeroo suniyyuu directly deebi'ee gara storage keenyaatti deemaa jechuudha. Kanaafuu upload godhuudhaan waan kan cufa eeyyam keenya lalatti waan galchuuf memory keenya nurra guutamaa dhufaadha. Kanaafuu auto download kana yoo barbaanne off godhuu qabna jechuudha. Wantoota Telegramiin dhufan kan garaagaraa fakkeenyaaf yoo
on goone of goone osoo fedhe eeyyam keenyaan alatti wanni tokko inni download godhin jiru maallaqas nurra nyaatu akkasumas storage keenyas nurra qabee nurra rakkisudha jechuudha. Storage nurra guutuudha. Kanaafuu yeroo barbaadan of gootanii achi booda deemtanii seentanii isanummaan download godhachuu upload godhachuu dandeettu jechuudha wantoota sanii argamsuun. Akkasumas waan akka warri waan kana ofii gootan data keessanis waan sanitti data fi bakka illee nuqusatu jechuudha. Kun ka telegiraamidha. Ka tan immoo WhatsApp imo sangarsiisa jechuudha. Imo sangarsiisa. Imo yoo tuqne jala karaa harka bitaarra sarara sadii ka qabu jira sun tuqna achi booda download photos and video kan jedhirrattu. Imo waan das namedu fedhii isaatiin waan tokkollee download jechuudha. Yeroo garii fi video photo achi na argan yookiin photo arguu hin dandeenye yoo jettan aseenaa start ka jedhu injira karaa harka mirgaa irraa jechuudha. Start kan only wifi ka jedhu kan jiraate right click irra gootan akka inni yeroo wifi jiru download isanii godhu jechuudha. Wifi yeroo wifi jirtu wantoota namis feeti argitu fayyu tik godhuudhaan achi booda start hojjetan waan maraa si download jechuudha. Kanaadha ka gara imootiin jiru. Kaan ammoo messenger jechuudha. Messenger yoo sangarsifnu messenger wantoonni messengeridhaan dhufu automatically upload akka hin taane karaa harka mirgaarra akka photos ni tuxanii jechuudha. Achi booda gad buutanii photo and media ka kan hin tuxan. Achi booda save photos and save on capture ka jedhan keessa save photo kan jedhan ni right gootanii click gootanii achi booda footichi ufumaan irra bu'uun fedhin ammoo akka inni ufumaan irra dhufu fedhin irra off gootu jechuudha. Qattaan dammoo warroota Viber fayyadamtan Viber karaa harka bitaarra isaas razi mallattoo sadii sun tuttu achi booda setting keessa media ka irra seentan jechuudha. Media yoo seentan how to download media or mobile network kan jedhan yeroo mobile network how to download yeroo san data fayyadamtan ufumaan wanni argaman cufti automatically download kallattiidhaan isanita yoo nakinni isaniif hin taane feetan ammoo sun irra kaastanii jechuudha. Achunu data keessanis ni qusattu jechuudha. Space yeroo fedhi keessanii ammoo hirkeettanii yoo feete download yoo fedhachuu gootan click gootanii download godhachuu dandeettanii jechuudha. Akka gallery keessanis ni dabru. Kanni itaan ammoo inni itaan ammoo wantoota tutturan old video fi wantoota garagara directly old misojota old ta jechuudha. Kana isanummaan laalachuu dandeettanii jechuudha akka fedhii keessanitti. Ka WhatsApp ammoo setting ni tuttu achi booda kun